Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa anis nagaa alhamdulillah. Har'ammoo kan waliin ilaallu video copyright tahuu fi copyright namarratti hin taane adda baafannee baruu qabna jechuudha. Maali gariin namaadhaaf fakkeenyaaf video tokko download godhanii akkuma saniin YouTube ofirratti upload godhanii jechuudha. Kun immoo keessa jijjiiranii upload godhuu sunillee intaamoo hin ta'uu fi kan immoo akkuma sanii yoo download goote share gootellee intaamoo hin ta'u jechuudha. Copyright video free jechuudha. Akkamitti arganna ka jedhuuf YouTube keessan keessa galtanii jechuudha. Waan barbaadan san search gootu jechuudha. Bakka amma search kanarratti maal barreessitu fakkeenyaaf ani amma diraamaa afaan Oromoo tokkoon gadhiisuu fedha waan ta'eef diraamaa afaan Oromoo yookaan immoo diraamaa afaan Oromoo haaraa haaluma adda addaatiin barreessuu dandeessu. Egaa achi barreessitanii kunoomee fakkeenyaaf kana dhahee isin agarsiisu beeksisi dhugaa dhufe immoo akkasirra skip ads gootu tuqaa asii tana tuquudhaan kunoo jechuudha. Akkuma agartan kun linkii obbo Tuubee subscribe like share comment jedha garuu wanni biraa hin jiru jechuudha. Kan haala kanaan buusnee copyright fi copyright miti akkamitti beekna yoo jettan fakkeenyaaf search yeroo bakka amma search kanatti diraamaa jettanii barreessitanitti diraamaa jettanii yoo barreessitan haala kanaan erga isiniif dhufe maal gootu bakka tuqaa sadan tana tuqxuu yookaan immoo sarara tarree sadan isiniif fiduu sunni mala ana akkasitti naa fide sarara sadan tana tuqxanii search filter jettanii tuqxachuu fi tokkoffaa tana filatanii achi booda maal gootu kunoo creative commons bakka jedhu kana filattanii jechuudha. Kunoo bakka diimaa kana filattanii irratti cuqaastanii erga sanii aappilii gootu jechuudha. Kunoo aappil bakka jedhu kana egaa haala kanaan networkiidha. Egaa akkas gootanii aappilii gootanii haala kanaan isiniif baha jechuudha. Diraamaa isinitti tole tokko viidiyoo barbaadan muuziqaalleen ta'e naashidaalleen ta'e waan barbaadan asitti search yoo gootan argattanii jechuudha. Kana keessaa maal gootu kanuma isinitti tole tokko irratti dhoottu jechuudha. Diraamaa barbaadan fakkeenyaaf mee kanuma irratti tuqee isin agarsiisu jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif bahee viidiyoon kun jechuu eegaletti bakka asii tana tuqxaniiti jechuudha. Haala kanaan erga isiniif bahee maal gootu kunu liisensi creative commons attribution jedha. Erga kana qabaate copyright hin ta'u jechuudha. Viidiyoo copyright hin ta'u jechuudha. Akkuma kanaa yoo buuftee fakkeenyaaf download goote upload goote YouTube irra free dha jechuudha. Ammallee kabiraa ilaallaa jechuudha. Kan immoo kan hin qabne yoo ta'e eeyyamamaa miti jechuudha. Kuni warra amma YouTube keessa setting YouTube keessatti eeyyame jechuudha. YouTube'aaf eeyyamamaadha jechuudha. Viidiyoon kun yoo akkuma kanaan fuutee gadhiiftallee wanti si gaafatullee wanti copyright irratti godhullee hin jiru jechuudha. Ammallee kanas bakkuma san tuqxuu kunisillee liisensi jedha jechuudha. Amma liisensi kana hin qabu jechuudha. Sooni community san godhuu dhabne jechuudha. Amma mee search goonee haa ilaalluuti jechuudha. Diraamaa afaan Oromoo jennee fakkeenyaaf kanarratti dhooknaa jechuudha. Egaa haala kanaan isiniif bahee bakka tuqaa tana tuquudhaan kunoo kun hin qabu jechuudha. Kana immoo adda baafachuudhaaf erga search gootanii tuqaa sadan tana tuqxanii search filterii bakka tuqxanii irra isin deebi'uura creative commons bakka jedhu kana irratti gootanii aappil gootu erga sanii aappilii erga gootanii kunoo diraamaa kanarratti dhootanii as jechuudha. Kunoo bakki isin laaltan bakka copyright jedhu kana ilaaltu jechuudha. Liisensiidha kun creative commons bakka jedhu kana haala sanitti
itti fayyadamaadha isiniin jedha. Viidiyoo koppiraayitii ta'uu fi koppiraayitii hin taane adda baafattanii akka isin bartanii fi hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti saabskraayibii fi laayikii godhuu hin dagatinaadha.